obboleettii koon jedhaan kennaa koo mee eega gara allaadhatte maal argatte maal dhugaa baata allaadha islaamummaan akkamii kiristaanummaan kee akkam ture islaamummaan kee akkamii jedheen gaafadhee dhaggeeffadha naamusaan sii galeera miti daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 yeroo kiristaanaa akkanan ture naan jetti eega islaamummaati immoo akkana jettee natti himti sana boodaan immoo ati immoo maal argattee jettee ofiinuu na gaafatti sii galeera miti eega Yesuusitti amantee maaltu jira tokkoffaa islaamummaa keessaa maal dhabdee deemte inni lammaffaa immoo eega Yesuusitti amantee maaltu jira wanta haaraanii naan jetti dhugaan ba'aafii jechuudha ani immoo dhugaa ba'iinsi inni kooti immoo anayyuu sappiraayizii godha nama dhaga'e miti sababni isaa annamuma du'aan lafaa ka'e baqqaa Yesuusiin nama gatamaan nama seenaan isaa hin jirre nama abdiin qabne kufaatuma Yesuusii waame maqaa lafaa ka'e awwalee musammaa jechuun sanan dhugaa baaf amma mee maali maqaan kee kenna isiin tokko falmattuu siin jedhamtu dheengadda mana kootti intervii godheen ture nama 240 taa'ee dhaggeeffataa jira falmattuu koo eegaan laattaman teegaa maal argatteen jedheen kiristaanummaa intervii godhee kee rifeensi koo bubuqaa ture rifeensa koo naa dheeressee naan jette rifeensa koo bakkatti naa deebi'ee naan jette okay baay'ee gaariidha jedheetiin sana booda bakka eeyyatuuti rifeensa dheeressaa jedhu ati dubbistee bakka sana siin hin jennu maalaa softa jennu anaasaa naamusaanaa isaa jedha isinii amma kenna amma rakkoon keessan isinii waan hin jirre naaseen akkana jettee jetta waan mucaan jette dhugaadha ka gaafadhu kasiin islaamaa falmattuu gaafachuu dandeenya rifeensa biqilcha oshi ayetti Yesuus hin jennu abeet argitanii adeemsasii eega islaama taate allaadha maal dhugaa baataa maaltu jira mana allaa kana jireenya akkamii jiraataa jirtaa jedheetan gaafadheen yeroo nan gaafadhuuni amma fakkeenyaaf dhugaa ba'ituu jette eegan gara islaamummaa dhufe waan an argadhe keessaa tokkoffaa rifeensi koo bubuqaa na badee akka tokko mataan na ta'ee ture awwal me amma qoy sirri gaafisi me atamma waa'ee namaa kan namni siifuu dhiisiti garaagarummaa amantii islaamaati kan amantii kiristaanaa himi waa tokko naasaa kenna na dhaggeeffadhu waan anaas siis walii gali amantiin islaamaa soba ta'uu waan sii mirkaneesse amantiin kiristaanaa kana dhugaa ta'uu waan sii mirkaneesse isa nu himime isa dhaga'uu barbaada Yesuusin maa waca namichi inni ilaa kennaa waan tokkitti waan anaaf sii walii galchu tokkon sitti mee deema marii ustaazaa madii fi barsiisaa ibsaa edaa keessatti fooyya'insa guddaa fidanii jiru yoo xiqqaate footoo adda addaa footoo allaa footoo Yesuus footoo maalii jedhanii wal arrabsuun hin jiru naamusaan beekumsaan haasa'aniiru galatoomaa isin lamaanuu maal jechuu barbaadeetanii namni dhugumatti dhimma amantaadhaa miidiyaarra deemu namni dhugumatti amantaa dhugaa qabu kennaa jaalalaan naamusaan tasgabbiidhaan waliin haasa'a malee akkasin nama 20 kanaan mi'uutii kaafattanii qoy isin ikkoo fakkeenyaaf ammaa akka keessanitti Isaan nabiyyii keenya jettu namaa gaditti gabbuuftanii arrabsitu amantaa keessan nama fudhachiisuu barbaaddu amma kun amma deemsa Amansiif isaa ta'u kennaadhaan inaasaadha barsiisaa Ahmad. Mee kennaan deemteerti mimiti qabatteerti awwalee irra gaafii tokko si gaafadha. Maqaan na badee jira nan gaafattu waa tokko maqaan na badee jira isiidhaan anaasaa jedhan dhugaa koo baafachuudha. Namas dhaggeeffadhu kaawwalee maayinatu boleen keessi biyyi si kaban dhugaa koon baafachuu dhufe yookiin na fokkisiifta yookiin dhugaa koon fudhee gala intas gabbaa'u. Qoy Ahmadumatti nan Ahmad maal naan jette beektaan talli kun. Qoy. Na dhaggeeffadhu waan anas jiruufi. Topiki di bawah nanti laku sa ofi wal jonjesi tan ofi wal janjesa antu ga mana wale nagaru mana santurre ga famitur ra ko mami ra kese ente wale ma dafti ra ga wale Ahmad abba wala rafsi te wala rafsi anefati wali asofnu yoro asofnu amanta ke si kabaja amanta ko na kabaje tu kan ani enyu na rafsi be ka wale ma siyasa jetta te wale annama nagati ani barsisa siyasa mallan jette beta kenana Ahmad duga isan jiru isan asanas jiru dise atamma sente da idaramma sene da gara bira nama de mumitiya ilmo dirati of dandayna sa of dandayen debis ati awwale ijoollee shamarran keenya dhaggeeffadhu dubbii kana Ahmad obboleetti keeti intalli kun Islaam awwale ijoollee shamarran keenya biyyan jiruttan si fudhadhaa of biran si fidaa gooftaa fudhadhu jettee jana janta maaliif naan jette
yoo dhuguma rabbitti amante yoo dhuguma islaama dhugaa taate yoo nama ajandaa barbaadu hin taane anatu si eeyyame miyuutii qabeen asirra ta'a bakkuman itti waan akkanaatiin ijoollee keessan gara gooftaatti waame ragaa fidiin jedheen as ta'aa jira yoo ustaaza taate kana naa baasi fokkisuun barbaade isammoo sobdanii waa tokko nama galchitanii kaatanii akkana jettan inni aanaa miti Ahmad isinan kabaja na kabaja yoo nan kabajne sanaa jaa keessan hin qabu sin dhiiseen deemu. Kanaaf kabajaa eenyutu yoo ajaan qaban awwalee maaliif akka galtee siin beeku kanaaf hangalee as jira dhaggeeffadhu qoy takka maaliif akka galtee hin beeku maali akka haasaa jirtu qofan dhaga'ee ergasii booda namni kun dhugaa isa barbaachisaa dhugaa argachuu qaba karaa dhabee rakkachaa jira karaatti dhufuu qaba yaada jedhuufanii sitti lallabachuu barbaade awwalee keenya eebbifamee. Ishi ilaa nama waan si dhibu Ahmad kanuma nama amileedhaan si dhaggeeffatee daqiiqaa 3-4 na dhaggeeffadhu dhugaan sitti maa yoo ati jette si dhaggeeffatee yoo dhugaan kee naa ta'e fudhadhee yoo naan taane jedhee yoon gaaffii keessa argadhee si gaafadhee naamusaan siin adda bahuu danda'udha awwalee musammaa jechuun garuu sana dura intalli keessan maqaana balleessite shamarran keenya biyyan jiruttan isin fudhaa gooftaa fudhadhaa jedhee jana awwaleen naan jette maqaa koo qulqulleeffachuu waanan barbaaduuf sana ammoo yoo ragaa qabaatte maaliif irra deebi'aa sa'aatii namaan kennan soba jettee dhiifama naa gaafatu an dhiifama siyyuun barbaaduu soba jettu ka'oo soba ta'e an dhiifama nan gaafate yoo dhugaa ta'e ragaa yoo soba ta'e soba jedhe anis isa shamara waan akkanaa sii godhaa waan akkasii godhaan beeku garuu iskiriishuutii wayii feesbuuk irratti argee jira ajandaa kanas kuman qabu kana bira dabalatee gaafii keenya awwalee takka anoo baabiraasin hin dhaggeeffadhu kana malee yoo na buusan asirraa soba ta'uu naa baraa uummanni kana malee hin dhaggeeffadhu yookiin an sobaa jettu yoo dhugaa ta'e mura gaabaaf awwalee takka tasgabbaa himee takka hin tasgabboofneeti jaarsa guddaan jiranii takka ankolfaansii naasaa obboleessoo karaarraa handabsitan uuni si qabaa jira malee. Eebbifami qoy takka eebbifami awwalee eebbifami nama guddaan nu gidduu jiranii jaarsa guddaatu nu gidduu jira jaarsa biyyaa kunoo Haydar as keessa jiranii Haydarii walitti araarsamee miitirraa kaati walitti na araarsan isin dhaggeeffanna rakkoo hin qabu rakkoo keessan. Galatoma barsiisaa Ahmad san dura gaafii Ustaaz Ahmadii fi kennaa irraa qaban dhiifama wajjin yoo wanta irraallee beellee na sirreeffattanii gaafii gabaabduu isin gaafadhe gara isin jettanitti himan. Ustaaz Ahmadii fi kennaa meeti. Kennaan hin jirtu kennaa. Deemtee fakkaata. Madaamii waamanii dhufti. Okay. Osoon saba jala jirutti immoo lallabaa dheeratti tola dhugaa rabbi osoo waliin carraa kannaa kenne saba kana dhabee rakkachaa jiru sababa jaajaa jiru baay'ee jira. Dhugaa koo naa baasi dhugaa dubbachuuf deemta yoo ta'e dhugaa koo naa baasi dura kenna awwalee kana ragaa itti fiddee nama 600 irratti fokkisiif namoo moo yoo ragaan hin jirre soba nan qoose jettee biraa deebina jette dhugaa baaftee kaatee waa'ee dhugaa dubbattaa bara. Maaltu sinirraa bira dabartee kaatee maaliif itti deebita awwalee bira dabartee turte bas waa'ee ragaa Iyyesuusii akkamitti gara amantii kanaa seente waan akkasii eegaltee turte bara amma mootuu haara waan itti deebite jalqabuma maaliif irraa deemuu didde tayyib. Wanta irraa deemuu didde akkamitti sobdi intalli Islaamaa akkamitti sobdi maaltu soba barsiiseedha. Rakkoon qabu bara osoo jalqaba lakkii dhimmi nuti amma jalqaba irratti dubbachuu qabnu kana malee isa sanii miti jettee amarti adaraa abbaa keetii adaraa haadha keetii fidi. Video sini baushi nama waraabatu kenna fokkisiiftu. Awwalela dhugaan fokkistaa ta'i. Adaraaf ragaa malee dubbannu nuti garuu si fokkisiisuun barbaannu ta'i. Amarti adaraa abbaa keetii adaraa haadha keetii adaraan laattamantu na fokkisiisi. Bila dhaggeeffadhaa namni dhibbija. Itta qillaa na fokkisiisi ishii afaan inni kun isiin galu. Walee waa'ee fedhii foonii keetiif maa cinqamtaati ati nama afuuraa miti waa'ee fedhii foonii waa'ee maqaa keetiif maal akka taate hai maaliif sobdiidha intalli islaamaa maaliif sobdi ati dhuga baatu kiristoosii miti erga dhuga baatu kiristoosii Ustaaz Khalid rabbi si haa jiraachisu Ustaaz Khalid naa jiraadhu yoo dhugaa ta'e ragaa kennaafi jedhan Ustaaz Khalid laa yoo waluma kabajdan kan inni kan kooti haafu mee Khalidiin kabajaati kennaa ragaa fidi ragaa.
Sirriidha awwalee baratanii mirga guutuu qabda waan ragaa gaafachuu jechuudha. Miti qabadhaadha. Gaafii kiyyatti deeba Ustaaz Ahmadii fi Kennaa. Akkumaan reefu isiniin jedhe yoon dogongoree fi yoo karaarraa maqe itti na deebistan gaafii tokko isinirraa qaba isin lamaan irraa Ahmadii fi Kennaa irraa. Gurbaan isin amma wajjin haasoftan kun gurbaadhuma bara dabre na biyyi keenya akka hin taane bakka hin taane waan hin taane jedheensan immoo nama biraati. Yoo ana duuba araaramtanii takka ammoo isa dhiifama gaafatee hawaasa kana dhiifama gaafatee yennaan dogongora ta'uu hubatee yennaan maal godheen dhiifama gaafadha dhiifama godheef immoo maal godheen dhiifama gaafadha ante taragaaga maanni ante ati suma Hamzaan lafarra si gangalchee moo nama biraati Haydar jechuun ante taragaaga ijoollee gaafa jiraachuu jira. Suma Hamzaan maal ta'e kun hin jedhe eenyuun nati eenyuun taate ante taragaaga sin gaafanne gaafii namoota gurguddaan gaafadhe Kennaa fi Ahmadiin gaafadhe. Ati isa Hamzaan keenya lafarra si gangalchee moo nama biraati nama akka dhiiraa miidiyaa irratti maaliif Kennaa gaafii kun adeemis. Maaliif miidiyaa irratti maannoo su eenyuun inni Haydar isuma amma inni keessaan ijoollee keenya musliimaa jana siigalee keessattu ijoollee sallama. Fidi ragaan sobinii hin sobinii fidi. Adabadhu ijoollee keenya keessan jana Ati nan adaba ati natti himtu. Dhaggeeffadhu ati adaba natti himtu ragaa fidi yoo dhugaa ta'e wal na fokkisiisa. Takkaa nama sataruun beektan. Jechaan jira malee hojiidhaan hin jiru qaata lafarra na harkiftu ani tun dogongora akkanaa qabaadhe. Ammallee ijoolleen musliimaa ijoolleen gurbaa kana hojii haasoftu hin jirti jechuudha lafa biyya kanarra. Ati kiristaanaa kan gastii tokko ranaa hojiin jirtu maaliif hin deemtu? Ati maalee dasirra gastii tokko ranaa hojiin jirtu? Isteeppii janaa fi isteeppii biraatti seenuun duratti namni kun wanjalanyaa quxuraandii barbaadamu biyya keessaa fi biyya alaatti illee barbaadamu. Eenyu na barbaadu? Waan ta'eef kanaaf jennaan ijoolleen keenya gurbaa kana wajjin keessaanis ta'e miidiyaa gubbattis ta'e nitsitsiris waan beeku tokko illee hin qabu. Wanni itti haasoftan illee hin jiru, wanni irraa fudhatan illee hin jiru. Kanaa jennaan ati maal ammaa irraa kaasaati. Dhimma raqane boo maal ta'e? Gurbaa kana mana keessatti illee oliin gashinaa. Geemis wajjin taphatinaa. Yakkamaa guddaa ummanni musliima addunyaa tanaa bakkayyuu barbaaduu fi barbaadaa jirudha. Ati dura bu'aa danda'e waa'ee addunyaa yakki isaa maali? Awwal musammaa mee callisaa ana gaafata awwalee akkatan ana gaafata yakki kan kee mee yakki isaa maal akka ta'e hawaasni keenya akkasitti beeytanii irraa eegu qabdin shamarran ammoo keessaan deemtanii wajjin haasoftan Haydar miseeji isaa yakki isaa maalidha? Wangeela ganaa lallabnaa Yesuusii ganaa dhugaa baanaa dukkannin kufaa itti fufaa waa tokko waan fiddu hin qabdu Haydar. Waan lallabdu tokko illee hin qabdu. Waan lallabdu hin jiru. Utuu sammuu qabaattee na dhaggeeffatte dhugaa baatiin koo qofti wanni ati lallabdu tokko hin jiru obboleessa kiyya. Waa tokko waan lallabdu qabdu. Utuu qalbii qabaattee na dhaggeeffatte ati dhugaa baatiin koo tokko waan lallabdu hin qabdu. Mee maal lallabda mee? Okay. Maal lallabdu? Na guddisi miyuutii qabadhu. Lakkin guddattu maal lallabda mee wanta lallabdu maali? Dhugaa ba'uufani Yesuus. Maal dhugaa baata? Dhugaa Yesuus maal baata gurbaa? Waan inni naa godhe. Isa miyuutii qabate nama na godhe. Nama ragaa fiddi nama si gochuusa. Kunoo ragaan ana awwalee musammaa qoy uffata uffadhee fiddi ragaa eessatti nama si godhe. Kunoo ana ragaan. Ana eessatti nama si godhe ragaa fiddi Yesuus nama na godhe jettemi jecha kanarraa maqillaa. Eeshi maqo. Jecha kanarraa maqin ragaa Yesuus awwalee nama godhuudhaa fiddi. Yalla. Fidaan jira. Nan guddiftanu. Nama na godhe. Nan guddiftuu ragaa kennuufani. Maal guddatta akkanuma dhiisi wanti guddattu hin jiru akkanumatti kenni ragaa kenni. Ana kunoo Yesuus ana nama na godhe. Fidi ragaa. Taraa caatiitii na fuudhee bakka faashootii na fuudhee nama arrabsuu keessaa na baasee disrispektii nama gochuu keessaa na baasee nama cabsuu keessaa na baasee ana awwalee musammaa nama na godhe naman ta'e nagaan argadhe. Kaleessa nagaan qabu yeroo namantaa
waaqa isati itti amantutti gaafa nama nu Ante kaleessa nagaan masrajaa qabu. fidi. Gurban maal haasa'u? Biyyeen ture. Maasrajaan ana awwalee musammaati. Fidi kaa Ana dhiyeessi. awwalee musammaati. Ana awwalee musammaati. Ana maqaa Yesuusiin waamee boqate. Ante masrajaa Ana gaa. boqonnaa argate. Ana nama ta'e. Ana ragaan. Ante Ana. masrajaa fidi. Ana kunoo viidiyoo bahe ana. An dhugaa baatu Obboleessoo. Obboleessoo. Ana ragaan ana. Obboleessoo. Wayyee si dhagaan jira obboleessa jaallatama. Ilaa Ooyyee dhaabni kabajamaa jettu kun si an dhagaan ufii jira. kootii ragaa hin ba'uu ufiinu jechaa jira ni dhisi ati ragaa Ani fidi. immoo dhugaa baatuudha arragaadhaan siin jedhe ana ni maqaa Yesuus waamee nagaa argate ana awwalee Ragaa musammaatii hin biyya qabdu dhaga'u jechuudha. Akkanatti nagaa qaba manni bakka Yesuus ana maqaa isaa waamee bakka nagaa argate dhiirti hin ana maqaa jirretti isaatiin jarri kun dubarraa offole laphee dhiibuu anatu laphee dhiibaa balaa deemuu meeqa waan barbaadan keessaa haasa'uun anatu balaa garuu meeqa gaafa keessaa bahe dhiirti maqaa dhufe Yesuusiin wofellem ana ragaan baxaam ni ragaan naasaa ana Takka. isan argadhe ni maa jira dhugaa rabbi Haydar takka. boqonnaan hin jiru Yesuusiin malee dhugaan tokkittiidha innis Yesuus Faarfataa walee. maqaan akka addunyaa kanaatti Faarfataa nagaa walii. namaa kennuu danda'u loo jiraate Faarfataa walee Yesuus takka miira keessaa ba'a. Yesuusin ala boqonnaan hin jiru ana Faarfataa ragaan walee. Faarfataa walee takka ragaan miira keessaa ba'a. Ahmad anaafati kabajaa naasofna Ahmad qoy Qoy takka. Aydarii nanaasa Qoy. Aydarii nana Awwalee qoy. Awwalee musammaa. akkamittan tasgabbiidhaan Awwalee qoy. amma saatii kana Mee tasgabbiidhaan tasgabbaa'ee haasa'uu firiisa danda'a waa'ee awwalee. Yesuusin haasaa jira Awwalee tasgabbaa'ee. Hai. Tasgabbaa'ee awwalee. waa'ee gootichaan Qoy haasaa jira waa'ee tasgabbaa'ee. leenca qaraaliyoon haasaa Tasgabbaa'ee jira takka tasgabbaa'ee miira keessaa ba'a ibboo. waa'ee isa jibba jaalalaan mo'ate Abooga amma namni irratti qabe anatu mi'u irratti qabe takkaan si waa'ee gabbaa'e. isa du'a mo'ate sitti maa jira Jeeqee bahuuf ibar jeeqee bahuuf deema wallahi jeeqee bahuuf deema. ragaa na gaafate ragaa Ayyee tasgabbaa'ee kaa qoy tasgabbaa'ee kaa qoy. tasgabbaa'uu hin danda'u waa'ee Yesuus haasaa jira Okay Yesuus tasgabbii siin kennine. tasgabbaa'uu hin danda'u. na dhaggeeffadhu Okay. nama liggamaan natti fida aydarii ragaa na gaafate ragaa koon fixadha ragaa koon Okay. fixadha ragaa koon kennataa jira ragaa koon fixadhu malee hin danda'amu ragaa kenni jettanii ragaan kennataa jira Yesuus maal Ragaan kan isaatti kennataa amantee jira. boqotte awwalee. aydarii nagaa ta'uusaa nagaan argadheen siin jedhe Okay. Yesuus Kiristoos jireenyaan immoo argadhe wangeela karaa Maatiyos dhugaan jireenyaa na dhaggeeffadhu jedhe kaa. akkuma sana Aboo dhaggeeffadhu yeroon kaa. dhaqeetan Hai. itti galu Aboo dhaggeeffadhu kaa yookaan daqiiqaa si kenna yookaan dhaggeeffadhu. kan amma jedhe ga'u Yesuus Daqiiqaa meeqa si kennu? jedhaa jira Daqiiqaa meeqa si kennu? loojikiin kee maallaa fayyada maalla fayyada loojikiin kee Daqiiqaa meeqa si kennu? loojikiin kee maalla Qoy, qoy, fayyada daqiiqaa siyaasni meeqa si kee kennu? maalla fayyada an Hey. jireenyaan sitti maa jira Aboo yookaan siin buusa yookaan siin alaa si awwalee dhugaa rabbi irra dabbarte. Daa'ima taate. ragaa kenni jettanii ragaa kun Daa'ima taate bar. Maa daa'ima taate yeroo kana daa'iman taane daa'iman taane tasgabbaa'e qoy ishii tasgabbaa'e please tasgabbaa'e takka maal taate? Basaan nama raachaa jira malee daa'iman taane maal sii ta'e tasgabbaa'e amma tasgabbaa'e kennaa dhiis anatu taphata isa haffii namni dhagaafatee hin beekne nama Okay, amma tasgabbaa'uu hin dandeenye Yesuus tasgabbeessuu hin dandeenye gurbaa kana normaalii Yesuus Kiristoos ilma dhiiraati. Ilma dhiiraatti namni amanee nagaa argachuu hin danda'u. Waaqa sirriitti amanee namni nagaa argachuu hin danda'u. Uumama waaqessee namni dhuguma siin jedhan nama ilma dhiiraa nama dhagna qabatu Yesuus Kiristoos dhiiraa wangeela Luqaas boqonnaa 1:31 irratti kunuun fudhataa ilma sindeessaa maqaa isaa Yesuus itti waamta'e. Kanaafuu Maaramiin kan deesse ilma dhiiraati. Ilmi dhiiraa kun Luqaas boqonnaa 2:21 irratti qaama saalaa isaa irraa shat godhanii buusanii jedha. Kanaafuu namni ilma dhiiraa kan qaama saalaa qabu waaqessee nagaa argatu jiraachuu hin danda'u. Biyya lafaarra hin jiru. Kanaafuu nagaa argachuudhaaf Rabbii tokkicha waaqessuudha malee ilma dhiiraa argattee nagaa argachuu hin dandeessu. Ilmi dhiiraa awwaleen waaqessu. Ilmi dhiiraa kiristaanonni waaqessan Luqaas boqonnaa 1 Luqaas boqonnaa 2:21 irraa kaasanii gaafa dubbistan qaama saalaa isaa dhagna qabuun ga'ee jedha. Qaama saalaa shuufu yaa jamaa. Namni akkamitti nama qaama saalaa qabu nama qaama saalaa sanallee dhagna qabuun ga'ee waaqessee nagaa argachuu danda'a jechuu hin danda'u. Lammaffaa irratti namni kun waaqa seexanni qabdee olii gadi oofaa turte tabbarra baastee dhaabdee rakkisaa turte kana waaqessaa nagaa argadhaa jedha. Nagaan argamu hin jiru obboleessa koo. Nagaa argamuu kan danda'u Rabbii tokkicha isa Iyyesuusiin uume, isa Iyyesuus Kiristoosiin biyya lafaatti erge yoo waaqessite. Iyyesuus Kiristoos waa'ee kee ilaallatu bar. Iyyesuus siif hin ergamne bar. Iyyesuus Itoophiyaadhaaf hin ergamne. Iyyesuus kan ergame saba Israa'el duwwaadhaaf. Ati hoolaa Israa'elii miti. Iyyesuus maal jedhe Maatiyos
keessatti gaafa dubbatu okay Maatiyos 15:24 irratti ani hoolota warra Israa'elii badaniif malee hin ergamne jedhe. Ati hoolaa Israa'elii baddeedha? No. Kiristiyaanni as jala teessee dhageessu kuni hundi keessanuu hoolaa Israa'elii baddanii miti isin. Isin hoolaa Itoophiyaati. Kanaafuu Iyesuus Kiristoos isin hin laallatu. Akkasumaan hin maraatina, akkasumaan hin rakkatina. Nagaan nama isiniif ergame Nabiyyi Muhammad duuka bu'uudhaan. Nabiyyi Muhammad addunyaadhaaf ergaman. Isaan duuka bu'aa nagaa argattu, boqonnaa argattu. Amma kiristiyaanni gaafii gaafatamu deebisuu danda'u kootu seeni. Kiristiyaanni waaqa sadii waaqessa jedhee nama dhaan. Ani waaqa sadii waaqessu kan jedhu haaseenu. Kiristiyaanni waaqa sadii waaqessa ilma dhiiraa waaqessaa jedhee nama dhaa. No kan jedhu haaseenu naa galchi amma. Fayyisaa miti fayyisaa dhiisaa. Mendo. Fayyisaa dhiisaa. Okay. Fayyisaanii waaqa sadii waaqessa rakkoo hin qabu. Kiristiyaanni waaqa sadii waaqessa jedhee nama dhaan. Kiristiyaanni no jedhu ol seenaa. Warri murid tanaa galchaanii. Maal jettaa Haydar? Dhufan kaa ishiin jedhan barsiisa. Ayimaxum. Yaa. Lakkoobsa sadii barreeffadhaan siin galcha. Gurbaan sa'a tokko lit dhaabeet jedhee deeme. Waata minum lafatti garuu yaa amalu maayikii fudhatanii lafarratti amma qiyaamaa dhaabu. Yesuus gooftaa ragaa የለም. ኢየሱስ ፈይሳድ ማስረጃ የለም። ኢየሱስ አዛኝ ነው ማስረጃ የለም። ኮባ ሀሰውኒ ሙጫቱ ኮገንደከኛ ቤታ አኒ ቦክሰኛ ዶፍ እንጀዳ ዋን የሮ ሁንዳ ዋን ነመን ዶፍ ነው ወሊ ወለላ የሮ ሁንዳ ዳካ ዳሃ ሙከ ዳሃ ግርግዳ ቡአ namni Itoophiyaa keessa ana caalu jiru yeroo hunda waan isan dhofne waan isa wajjin dorgomuu hin dandeenye waltuma yeroo hunda kophaa isaa dhakaa mukatti bu'aa. Imbaasina nama galchaa ture naman galchuun baasina. Kiristiyaanni waaqa sadii waaqessitu jedhee namana. Ani waaqa sadii waaqessu tokkoon waaqessa kiristiyaanni jettu ergadhu siin galcha yookaan lakkoobsa sadii barreeffadhu siin galcha. Kiristiyaanni ani waaqa sadii waaqessu jettu. Kiristiyaanni ani ilma dhiiraa waaqessu jettu kottu seen. Lataa kottu seen. Okay. Aya. Kota seenaa kiristiyaanni waaqa sadii waaqessu jettan kottaa seenaa. Okay. Obsaa kiristiyaanaati. Ani kiristiyaanan jedhe as seentee kaatee booda waan tokko hin dubbatin. Okay. Wabii. Nagaan siif haa ta'u wabii. Baalagoota miut godhaa warri koomantii piliis. Amiin. Baalagoota Isiniifis nagaa nagaa naaf jirtaa? jirra galata Ameen rabbii. ameen. Ortodoksiidha moo pheenteedha? Pheenteedha. Okay. Waaqni kee meeqa? Tokko. Okay, tokko. Dhalateeraa? Dhalateera. Waaqa hin dhalannee hoo qabdaa? Kan dhalate malee. Waaqan dhalanne hin qabu. Waaqayyo abbaan dhalateeraa? Wangeelli Yohaannis Dhalateera. barreessuu dide qofa. Waaqayyo abbaan dhalateeraa? Abbaan hin dhalanne ilmata fura qulqulluudhaan dhufe malee. Okay, abbaan hin dhalanne kuni waaqayyoodhaa? Jalqaba cubbuun nama ilma lamaa Waa'ee. baay'ee. Qoy takka. Ofumaan buute wallahi namni ishiin buufne. Alright. Maal taate ijoolleen? Uummanni maal ta'e? Hai. Maqaa isaati. Maal taatan yaa biyya? Ende? Maaliif buuftaa? Lati. Ayyee. Mee qoy takkaa ishee wajjin xumuru. Kaatanii ofii buute hin jedhiin akka nama deebii Ofii keessan buustee kaatee sodaate. akkasitti. No, namni buusu. Ana ofii kootu hin buufu. Warri murid irraan buusina. Nama tokkoon buusina billaa aleekum. Ana buusaa naan guutuu Nam qabaa nama tokkoon buusinaa. buusina. Okay. Nan buusinaa Namni yoo tokko wallaale natti himaa. Yeah. Yoo nan hin beekne immoo deemina jedha. Rakkoon Yoo qaba, nan yoo beekne isinittan himaa yoo hin beekne barachuun barbaada waan ta'eef. eebbifame.
Galatoom. Okay, Waaqayyo abbaan hin dhalanne naan jetteemi? Right. Uumaadhaa miiree Waaqayyoon hin dhalanne kunis? Uumadha. Ilmi dhalateeraami? Ilmi dhalateera. Ilmi inni dhalate kunillee uumaadhaa misi biratti? Uumaa osoo hin taane fakkeenya ta'ee gara biyya lafaa dhufe inni. Ilmi uumaa Waaqayyo miti? sababii cubbuun ilmi namaa baay'atee fi Afaan haasofnaa qoy. Ilmi uumaa miti inni dhalate kun? ilmi uumadha malee. Okay, ilmi uumaadhaa dhalateera. Abbaan uumaadhaa dhalateera. Hafuurri qulqulluun hoo? Abbaan hin dhalanne jalqaba jira abbaan. Okay, abbaan hin tokko dhalanne. tokko. Abbaan hin dhalanne jalqaba jira. hin dhalanne. Ilmi dhalateera. Akka walii galluu fi sadaffaa hafuurri qulqulluun dhalate? Hafuurri qulqulluun dhalate? Hafuurri qulqulluun hin dhalanne. Hin dhalanne. Hafuurri qulqulluun hin dhalanne hin uumame malee. Hin dhalanne. Alright, hin dhalanne. Uumamaadha hafuurri qulqulluun? Hafuurri qulqulluun uumaa miti geggeessadha. Uumamaadha moo uumaadha hafuurri Hafuurri qulqulluun uumaa miti geggeessadha. Hafuurri qulqulluun uumaa miti. Maal gaggeessa hafuurri qulqulluun? Hafuurri qulqulluun yoo ati karaa irraa gortee karaa sirrii irratti si deebisee si geggeessa. Okay. Maa inni si gaggeessu kun maa inni uumaadha moo uumama? Warri koomentii na dhiisa kaa sodaarra hin jiru baraasaan jira. Ati warra koomentii anaa wajjin naas dhiisati. Hafuurri qulqulluun inni gaggeessu kun maa inni uumaadha moo uumama? Hafuurri qulqulluun uumamaadha jalqabuma jira. Uumama. Jalqabuma jira. Uumama. Galatoome. Uumama. Uumama. Eenyutu uume hafuura qulqulluu? Maaf akkanatti na gaafatta reeti? No, naa deebisi ka. Eenyutu uume hafuura Ijoo qabu na gaafadhu malee eenyutu uume akkamitti uumame ani koo waaqaa miti. Dirqama ka. Dirqama. Eenyutu uume hafuura qulqulluu? Hafuura qulqulluu isa nuuf jedhee gara fannootti ol bahetu uume. Waaqumatu uume ka. Okay. Yesuus uume hafuura qulqulluu? Yaa. Yesuustu hafuura uume. Alright. Yesuustu hafuura qulqulluu uume. Dhaggeeffadhaa barumsa haaraadha kun amma. Barumsa haaraadha. Yesuustu hafuura qulqulluu uumeetti. Eewwa. Eebbifame. Ayyee. Abbaan uumaadhaami? Abbaan uumadha. Hin dhalannee miree? Hin dhalanne abbaan jalqabuma jira. Ilmi uumaadhaami? Ilmi uumaadhaami? Ilmi uumadha. Aangoo isaaf kenname irratti hojjeta inni. Dhalatee jira. Alright. Amma abbaan uumaadhaa? Hin dhalanne? Ilmi uumaadhaa? Dhalateera. Right? Uumaa isa dhalate moo uumama isa dhalate waaqessi taate? Uumaa isa dhalate waaqessiti? Uumama isa dhalate sana waaqessa. Uumama isa dhalate sana waaqessa. Okay, isa dhalate kana waaqessita. Isa hin dhalanne kana waaqessitu abbaa? Abbaan na waaqessa malee. Qoy kaa bakka sanitti akkasiif ganu sitti himuun hin danda'amu. Lama waaqessita kaa? Lama waaqessu sittani mana dhaggeeffadhu. Okay, tokko waaqessitaa? Tokko waaqessa na dhaggeeffadhu ka. Tokkoon sun qoyka tokkoon sun isa dhalateedha moo isa hin dhalanneedha tokkoon sun? Tokkoon sun isa hin dhalanne waaqessa. Isa hin akka ilaalan barreeffadha isa hin dhalanne. Isa hin dhalanne. Isa hin dhalanne. Isa dhalate hoo?
Isa dhalate hoo? Yoweeli. Na dhaggeeffadhu kaasittani maami. No, no, no. Koy. Isa Isa hin dhalate dhalanne nan jaalladha waaqessa. nan kabaja. Alright. Isa dhalate nan kabaja Nan jaalladha nan kabaja. Garuu waaqessitu miti reessa? Yaa. Nu waaqessa. Okay. Isa dhalate hin waaqessu. Hin waaqessu. Right. Eebbifame akkana. Inni hin dhalanne abbaadha. Abbaan waaqesti. Wabiini isa dhalate Iyesuusii isa waaqessitu. Kanaafuu Iyesuus kun hin waaqeffamu. Abbaan hin waaqeffama. Hafuurri qulqulluun hin waaqeffamu. Uumama jettee. Wabii eebbifame galatoomina adeemteerta. Injenne akkasuma sobda. Amma wabii koomiti naa qabadhata amma. Amma latiin gaafadha. Alright. Nagaan siif haa ta'u latii. Miyuuti irraa ka'e. Nagaa qaba nagaa qaba. Miyuuti irraa ka'e. Nagaa qaba hooluu fuddu nagaa koo. Eshi ayyee. Iyesus Nagaa koo Kiristoos. fudhatteemi. Okay. Nagaa Iyesus koo fudhadhu Kiristoos. Nagaa kee hin fudhadhu nagaa kee hin barbaadu. Dhaggeeffadhu gaaffichi Hin gaafadha. barbaaddu miti. Hin barbaaddu. Eeyyee. Kanaafuu nagaan koo Yesuus waan ta'eef isan fudhattu waan ta'eef homaa unan gaafatiin sin gaafadha. Gaaffii deebisuu dandeessu? Siin deebisa yoo na dhaggeeffatte ati beekta akkanumatti wacuu malee dhaggeeffachuu hin qabdu. Siin dhaggeeffadhaani. An siin dhaggeeffadha rakkoon qabu galatoomi eebbifamii. Alright. Eeshi na gaafadha. Alright. Ayyee. Waaqni dhalateeraa? Ayyaa akka kiristaanotaatti nuti warri kiristaanotaa Waaqayyo tokkicha karaa qaama sadii ilmaan namootaa jaallatee jenna. Gati waan isin lafa deebis. Gaaffii si gaafadhe. Haider qoy isan na gaafataa dha qoy gab jedheetti. Waan gootu laal as bira hojii dhaabnee si dhaggeeffachuu jira waan ta'eef waa inni si gaafate malee Hojii keetti fufi maa hojii dhaabdeeti hojii dhabda. sirraa waa barachuuf laalla waan ansitti haasawuu fi miti si qajeelchuuf malee yoo inni Hojii dhaabdeerta Haider hojii dhaabdeerta gurbaa hojiin qabdu yoo ta'e hojii siin arga kottu. Latii waan biraa dhabdedhaara. Bona maseera siraata nu barsiisu nu gashaa. Yaa gati ani tasgabbaa'e. galchaa jedhee sagalee si ta'etti galchiisee akkas na goota. Agarati maaliif fatfatee tasgabbaa'e meeti. Fatu yaa deebisa. Okay, gaaffii si gaafa iddoo warratti fookas godhe. Haidar kan sin jedhe isa kanadha. Waaqni dhalateera deebiin kee yes or no dha. Amma yes or no dhaan ani fudhadhu ani kana fudhadhu. Deebisuu dandeessaa obboleessa koo. Waaqni dhalateera. No. No sin gaafa enneen. Waaqni lafaa fi samii uume inni si uume dhalatee jira. Inni waaqaa fi lafa uume karaa qaama sadii. Sin gaafanne an waaqni dhalateera gaafiin koo. My bro. My question is waaqni dhalateera. Dhageeffadhu qamaa sii deebisaan jira sii deebi'aan jiru. Sa'aatiin harkaan gobiin kan xumuraan si gaafachaa jira. Waaqni dhalateera. Waaqni dhalateera. Dhalatee moo hin dhalanne waaqni? Waaqayyo karaa qaama sadii nu jaallate. Nu jaallachuun isaa. Nagaan deemi. Aya. Lalisaa. Nagaan siif haa ta'u. Ameen nagaan siif haa ta'u. Ameen. Ortodoksii nama pheenxeedha. Protestantii. Baay'ee gaariidha. Okay, Waaqayyo dhalatee jira? Waaqayyo hin dhalatu. Waaqayyo hin dhalatu. Kan dhalate Waaqayyo ta'uu danda'a? Kan dhalate Waaqayyo ta'uu illee hin danda'u. Iyesuus Kiristoos dhalateera miti? Eeyyan. Kanaafuu Waaqayyoo miti. Waaqayyo miti. Maa inni ree Waaqayyoo miti argatee Iyesuus? Ilma Waaqayyo. Ilmi Waaqayyo uumaadha moo uumama? Uumama. Eenyutu isa uume Iyesuusiin? Waaqayyo abbaatu. Yaa salaam. Allahu akbar. Takbiir jedhame.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dhaloota akka karaa arguu barbaadaa turre yeroo dheeraadhaaf argannee jirra kun alhamdulillah. Dhaggeeffadhaa musliima miti kiristiyaana. He's a Christian. All right. Waaqayyo abbaa waaqessita moo ilma waaqessitaati? Lalisaan illee kiristaana miti. Maa diraamaa hojjettu sin? Maa diraamaa hojjettu naan jedhaa nuti diraamaa maal hojjennu obboleessa koo? Maal diraamaa hojjettan malee sirii isin hin bareedu miti? Ayyee miyuuti qaba dhollisa. Dhugaa amma keenyaa fi beekoo mi'a hima amma si wajjin haasofna ayyee Yesuus waaqa miti jedhee amanuu hin jiru. Mucaan kun amma ayyee tasgabbaa'i qoyi sidoo nama dursu moo jira sittiin deebina nama dursu jira waan ta'eef boonii haasofsiifnes itti deebina. Boni as deebi. Diraamaan hojjetina dhugaa gooftaa. Boni as deebi yookaas hin buusa nama biraan galcha. Maal abbaa? Wallahi hin beeku lalisaa argees hin beeku. Kun bara amantii keessatti lalisaa har'a arganii wallahi wabillahi lalisaa har'a argee hin beeku musliimaa ta'uu kiristiyaana ta'uu hin beeku. Musliima ta'ee dhaggeeffadhu qoyi dhaggeeffadhu. Aboo dhaggeeffadhu kaa takka. Tortorinaa mee akka obbo Muhammad. Waan soba odeessi. Afaan hin badinii sirran ejjedha yoo didde afaan keerran ejjedha yoo didde immooti. Dhugumas hin jedhaan. Naamusaa sitti haasaa jira naamusaa naasa. Ani waaqa kee arrabsaan jiru ergamaa kee arrabsaan jiru gaafiin si gaafadhe yoo gaafii deebisuu hin dandeenye ba'uu dandeessa. Afaan hin badin afaan hin jaambootti hin galabbatee ni balaqqama yoo itti immoo hin balaqqamsiisaa jechuudha. Dhaggeeffadhu. Akka dhuftatti si haasofsiisaa. Balaqqamaan obbo Muhammadi. Nabiyyi keessa tokko. Keessa balaqqamsiisa. نعل شكلك يا حيوان انزل يتابت من عينة له مسي أبيت وندمي فيادة لقان سيفاتو جرى قالت صح waaqayyo kan kee waaqayyo nati waaqessitu dirubee maaramiirraa dhalatee jira. Hinnalanne Yesuus hinnalatne hin Yesuusi huumadha malee huumama miti nagamaan yeroo keessan fixxus malee waa'ee Yesuus baruun dandeessan sitti ba'uus hin dandeessan. Miira keessan jiru waa'ee Yesuus hin beektan nagamaan gisee keessan zarzariyaa keessanitti dhuma malee waa'ee Yesuus baruus hin dandeessan. Qoyka sokkeetti buqqisi kaa masiikoo takka sokkeetti buqqisi kaa. Ishi godha dhaggeeffadhu. As jedheen haasa dhaggeeffadhu nama asitti koosini kun nama arrabsu sadumatti akka sirraatan beektan bakkasi. Kiristoos waan jedhe miira keessaa baate barattee barsiista. Yaa. Okey amma ilaala amma ishi. Kiristoos waan jedhe beektaa qoy sittani maa qoyka. Kiristoos maal jedhe beektaa diina keessan jaalladha qoyka dhaggeeffadhu kaa maal taatee sagalee waaqayyoon sitti jiraata. Qoyka sagalee waaqayyoon sitti maal jedha qoyka. Weenyuma yoo ta'u. Qoy takkara music qaba. An sagalee waaqayyoon dubbachaa sagalee waaqayyoo jala immoo wulwulin jedhin gaarii miti. Afoorsiidha. Ilaa wantan jedhee Kiristoos diinota keessan jaalladhaa jedhe. Namni yoo isin arrabse iyyuu isa eebbisaa jedhe. Kanaafuu ani osoon si arrabse illee na eebbisuu qabda. Osoon si jibbe illee ati na jaallachuu qabda. Lammaffaa irratti gaaffii gaafatamtan kamiifuu yeroo kamittuyyuu deebii kennuudhaaf qophii ta'aa jedha. Kanaafuu akka Kiristoosiin hordoftu nan beeka nan yaada. So gaafii barsiisa Kiristoos duuka yoo buute gaafiin si gaafadhu hundaaf deebii kennuu qabda jechuudha. Gaafiin si gaafadhu amma waaqayyoon ati waaqessitu waaqayyoon masiin waaqessitu durbee maaramii irraa dhalateeraayiin siin jedhe. Miitii kee kaasiitii eeyyeen lakkinaan jedhe tasgabbaa na wajjin haasa'e. Miitii irraa ka'e giiftii koo. Maaloo si ergan jira miitii irraa ka'e. Alright, ayyee hin jirtu. Eshi. Boonii deebitee dhufteerta? Boonii? Boonii? Oh, nan naga. Maaloo maal nu jalaas eegaa nagaan siif haa ta'u. Inaasanii walumaanuu. Ameen ameen. Ortodoksiidhaa boonii? Beenteedha.
Pheenxeedha. Alright, alright. Waaqni ati waaqessitu tokkodha miti? Eeyyee. Baay'ee gaariidha. Waaqni tokkoon sun durbee maaramiirraa dhalateera? Eeyyee. Alright, alright. Durbeen maaramiin Waaqayyoon deesse? Allah mustaan. Maal taatan yaa kiristiyaanota? Please. La hawla wala quwwata illa billah. La. Rabbiin kan koo isin haa ibsu wallahi. Baay'ee tokko gaara nama nyaattu baay'isawe. Hin kolfina malee. Baay'ee gaara nama nyaattu. Isuma dhugaa. በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። kan xumuraan si galcha kuno kan xumura lata ayyee lata ayyee maaliif na galchite yaa maa ergatte ati maalan ergatte waan ergatte ka qome waa tokko si gaafadhu qoye Allahan waan hunda ta'uu hin danda'u inni alatu badaa sin jaallanne jechuudha. Qoy arrabaaf seente moo gaafii gaafatan deebisu seente lata arraba damoo maali akkatti Allahan si jaallatu hin beektu jechuudha. Ayyee gaafiin si gaafadhe na deebisiiti booda immoo na gaafatta rakkoon qaba. Dhagaa jirtaa? Dhagaan jiraati isaan koo dhagaye. Ayyee waaqa tokko qabdaami? Eeyyee tokkichi karaa sadii. Abboo qoyi kaa. Okay qoyi. Waaqa tokkicha karaa sadii dhalate? Karaa sadii dhalate karaa qaama sadii nutti mul'ate nu jaallate. Ayyee waaqa tokkotu karaa sadiin nutti mul'ate kan jedhu caafamee jira? Caafamee jira? Eeyyee. Naa baasi ayyee kunuunsi guddisee bakka kootti. Waaqa tokkotu karaa sadiin nutti mul'atetti. Baasi. Qorontoon isa lammaffaa 13 baasi. Baasi. Baasi dafi. Qorontoon isa lammataa 13. Naa baasi sin jedhe bar. Baasi. Hundi keessa dhaggeeffadhaa. Waaqa tokkotu karaa sadii nutti mul'ate jechaadha. Okay. 13. Dubbisi. Keessumaayyuu jaalalli ni caaladha. Waaqa. Mee itti kenni sasibira haasaa jiru sana mee dan dubbisaa. Dhugaan goddanyaa kooti sagalee waan naga'eef dhaggeeffadhu. Eeshi. Fayyuu qaba namni sun baay'ee fayyuu qaba. Maal ati fayyiteetta? Kaleessa galgala maal taate ante? Dhukkubsattee fuune ati galgala dhugaa rabbii ati waan jettu wallaaltee hoggaa iyyitu wayyoo salphaa. Elaas ilaalme. Akka kaleessa. Ayyee rakkoon qabu ayyee. Rabbi akka kaleessaa salphanne ati. Ayyee rakkoon qabu. Ayyaa baasa ayyee rakkoon qabu. Qoy amma si salphina rakkoo maaltu jira maa ati salphoodha badaan ulfaattu. Gara toomii eebbifamii an baay'isawee nama narrabsu baay'isawee amantaa keessa illee narrabsu. Maal salphina kaleessa waan taate gochaa kee dhaqqoo. Ani kabajumaa isii taasa'a waan wangeela caafamee jiru qofa. Barsiisaa biyya kootii aantee sin jaalladha dhugaa rabbii hoolotaa biyya kootii. Itti fufi. Dhaloota akka kanaa qaroomsaa irraa bitati. Kolfita kenna. Okay. Hin mul'atu miti. Dubbisi. Hin mul'atu maal ante? Qoy hin mul'atu silkii kootu mul'isu dhaggeeffadhu gaa. Anasii dubbisaa qoy. Anasii dubbisaa natti miti boqonnaa. Qoy siin dubbisette miti qoy hin dubbistu. Eshi dubbisi. Ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos qaama tokko jedhii Waaqayyo qaama lama hafuura qulqulluu qaama sadii argiteemi? Angaafiin gonko maal ture? Dhaggeeffadhu gaa ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessaniif haa ta'u. Argiteemi akkatti Waaqayyo nu jaallatu. Gaafiin koo maal ture sin jedhe gaafii korra deebime? Akkamitti Waaqayyo sin jaallatee sinitti mul'isee jetteemi? Astaghfirullah argitanii miyaa jamaa?
Ila wallahi wa billahi. Gaafii koo yeroo wanne barate jalqaba an gaafii akka isin gaafanne gaafiin koo amma irratti dhaggeeffadhu. Irratti dhaggeeffadhu. Gaafiin kan koo Waaqayyootu qaama sadii nutti mul'ate jette. Waaqayyootu qaama sadii nutti mul'ate. Literally jecha amma dubbatte kun jechuun Waaqayyoo tokkichatu qaama sadii nutti mul'ate kan jedhu caafamee jira jennaan eeyyennaan jette. Naaf kenniisi jennaan boqonnaa kana baaftee boqonnaa kanarra Waaqayyoo tokkichi qaama sadii nutti mul'ateera kan jiru barraa'ee jiraan sin jedhe. Kanaafuu kunoo ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos qaama tokko. Hin gaafanne Waaqayyoo tokkichi qaama sadii nutti mul'ateera kan jiru barraa'ee jira. Argaa jirta miti maa? Dhaggeeffadhu ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo qaama tokko hafuura qulqulluu qaama lama tokkummaan kan jedhu achi keessa jira jechuudha. Okay, qaamni sadii rakkoon qaba siifan deema kan hin jiru waan ta'eef asumaas siifan dhufa rakkoon qaba. Lakki hin jiru miti kun. Qaamni sadii bakkee tokkotti. Qoy. Qaamni sadii bakkee tokkotti yoo eeraman qaamni sadan sun Waaqayyo tokko jechuu kenna. Qaamni sadii bakkee tokkotti maqaan isaanii meenshin yoo ta'e maqaan isaanii yoo dhahame qaamni sadan sun qaamni sadan sun Waaqayyo tokko jechuu kennaa sin jedhe kanuma dhufteen si deeman rakkoon qabu. Miitirraa ka'e. Faarfannaa boodatti deebita faarfataa lati. Ayyee Ahmad faarfataa bichaa beekta. Aya eshi qaamni sadii bakkee tokkotti yoo eerame waaqa godhaa. Ayyee miut qabadha ayyee. Sagalee jeequs jira miut qabadha dhaggeeffadhu siifan dubbisa. Qaamni sadii. Qilleensadha siin ibsa. Qilleensadha. Okay, qoy siifan dubbisa. Qaamni sadii bakkee tokkotti yoo eeraman Waaqayyoo tokko taayisaa jedhee dhaggeeffadhaa hundi keessan. Xiimotewos tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irratti macaafni qulqulluun gaafa dubbatu akkas jedha dhaggeeffadhaa. Seerrata kana wal caalchisuu malee nama tokkos otuu hin loogin akka eegduuf Waaqayyo duratti qoodduu tokko hidhee qabadhu. Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus 2 jedhii qabadhu. Ergamoota Waaqayyoo warra fo'aman durattis kaksiisee sitti dabarsuu kooti. Ergamoota Waaqayyoo 3 jedhi. Waaqayyo duratti Yesuus Kiristoos 2 ergamoota Waaqayyoo 3. Maqaan 3 Waaqayyo Abbaa Ilmi ergamoonni Waaqayyoo bakka tokkotti eeramanii jiru. Kanaafuu Waaqa tokko jechuudha. Akka tama dubbattetti. Ergamaan Waaqadhaa qoy. Qaamni sadii bakkee tokkotti yoo eerame Waaqa tokko hin jenne atamma. Dhugaa jedhee akkasiin siin jedhee Waaqayyo karaa qaama sadii nu jaallate. Baay'ee muyut qaaduu baqa baradhate bareessa koo. Qoy. Baradhu baqa baradhate. Elaayi akka gootu Ahmad. Baradhu bakkaata bareessa koo. Ati akka gootu wanna tokko sin gaafadha. Wanna tokko sin gaafadha. Ammati amma barsiisaa hoolota ofiin jettee akkaataatti ro'oonni baala nyaattu barsiise ishee. Lakki ani hoolotan barsiisaa jira. Ro'oota barsiisi ro'oota kee akkaataatti caatii nyaatan. Jabaadhu ammayyuu isa barsiisaa jirta. Nama biyya koo cimaadha ta'e garuu dadhabaadha kaleessa galgalatti yoo salphatte malee dhugaa biyya koo barsiisaa biyya koo. Nagaan. Kaleessa garuu barsiisaa biyya keetii miti ani barsiisaa keetii malee obboleessa koo nagaan turi rakkoon qabu. Suudiyaa suubii. See Alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Jalqaba irratti baga jiraattan baga irraa haftanii barsiisaa hoolota akkamii hoolonni akkamii dheedee jirti goondee irraa eegartu sirritti. Alhamdulillah jirra wallahi xiqqoo jireenya qaala'ee okaa bituun xiqqoo nutti ulfaate malee homaan jedhanu xiqqoo narkaa huqqachaa jirti beektaa nyaata dhabdee. Goondee makka hin nyaanne goondee beektu tayoo nyaatte hoolaan yeroo muraasa qofaaf turtu takka jira. Si nyaatte si dhidhiite si teetti yaantu. Esma yaa habibi maal kun na dhaga'idu na dhaga'i. Waaqayyoon karaa sadii jaalata dhaggeeffatu. Daqiiqa lama dhugaa. Si'uudii kana wajjin daqiiqaa lama meeqaa eeyyame Ahmad.
Eesh yaase. Lati Ayyee Kaleessa galgala daqiiqaa lama nu gaatti. nagaan siif haa ta'u. nagaa isa kam? Nagaa isa kam beektaati? Nagaa Yesuus Kiristoos isa waaqa ta'een beeka. Siif haa ta'u innumti. Hin amanta miti isatti. Lakki siif haa ta'u siin jedhe nagaa deebisi dur. Maaliif jettaree maaliif siif haa ta'u naan jetta? Okay, inni amantaati Yesuusitti. Maal beekta waa'ee Yesuus Kiristoos? Maal ta'u Yesuus amanta? Qajeeliitii haasa'i. Horii osoo hin taane hoolaa osoo hin taane mee nama ta'e haasa'i xiqqoo xiqqee lama. Ni amantaa Yesuusitti? Yesuus inni amantaa? Eeyyee. Shakkiin qabduumi? Maal shakka? Maal ta'uu isaa amantaa? Waaqa ta'uu isaa. Isatu ani waaqa siin jedhe moo situ ati waaqa jedhe? Maa nageenya isuma waaqa. Bakkatti Yesuus ani waaqa jedhe macaafa irraa baase. Bakkeetti ani waaqa miti jedhe. Atillee bakkaatti ani waaqa miti jedhee naa baasta ani waaqa ka jedhu dhaggeeffadhu gaa. Amma kakuu haaraa keessatti dhaggeeffadhu gaa. Kakuu haaraa keessatti abbaa fi Yesuus Kiristoos